Harka fuunee shamaa akkam jirtu kabajamoo dhaggeeffattootaaf daawwattoota Keelloo Miidiyaa. Odeeffannoon guyyaa irraa of harkaa qabnu kunooti. Jalqaba irratti oduu gaddaa. Ilmi obbo Baqqalaa Garbaa Naa'ol Baqqalaa du'aan addunyaa kanarraa boqote. Ilma qabsaa'aa fi falmaa mirga namaa akka ta'an obbo Baqqalaa Garbaa Naa'ol Baqqalaa dhalatee waggaa 33 du'aan addunyaa kanarraa boqochuu isaa dhaga'ame. Dargaggeessi kun maaliin akka du'e gabaasni ba'ee jiraachuu baatus duuti nama kanaa fayyadamtoota miidiyaa hawaasaa rifachiiseera. Dargaggeessi halkan eddaa lubbuun darbuun isaa himame. Sirni awwaalchaa ilma obbo Baqqalaa Garbaa kun kibxata eebila 7 bara 2026 guyyaa keessaa sa'aatii 6tti Bataskaana Duukaan Fuul Gospel Church jedhamutti akka raawwatamu odeeffannoon argamne mul'iseera. Gaggeessaa ilma obbo Baqqalaa Garbaa kanaa wajjin wal qabatee hawaasni Oromoo naannicha jiran baay'inaan irratti akka argamu waamichi dhiyaateera. Keelloo Miidiyaan maatii fi firoottan isaanii hundumaaf jajjabina hawweera. Oduu birootiin soodareen cufamuu isaatiin birrii biliyoona 3 kasaaru obbo Dinquu Dayyaasaa himan. Iddoon bashannanaa seena qabeessa soodaree waggoonni afran darban waggoota gaariin turre. Bakka walgeettii fi haara galfii maatii, hiriyoota akkasumas turistoota akka ture riizoortiin soodaree waggoota kanneen onee ture. Hojjettoonni isaa dhibbaan lakkaa'amanis bittinnaaniiru. Sababni riizoortichi cufameef atakaaroo mootummaa fi dhaabbaticha jidduu ture akka ta'e himame. Waggoota 4 oliif atakaaroo kanaa fi sababoota kaaniin tajaajila kadhaabee iddoon bashannanaa soodaree tibbana tajaajila kennuutti deebi'uuf akka jiru himameera. Obbo Dinquu Dayyaasaa haala itti biyyarraa ba'anii fi akkamiin akka biyyatti deebi'an irratti yaada kennuurraa of qusatanis sababa isaan biyyarraa fagaataniif dhaabbileen isaanii miidhamuu madda oduu kanaa BBC'tti himaniiru. Dameewwan barnootaa, fayyaa, hoteelaa fi turizimii irratti bobba'anii kan argaman obbo Dinquun dhaabbileen isaanii sadarkaa malutti socho'aa akka hin turin ibsaniiru. Erga gara biyyaa deebi'anii garuu sochii gaarii eegaluu isaanii dubbatan. Qorruun tajaajila riizoortii soodaree yeroo weerara COVID-19 irraa eegalee ka dubbatan obbo Dinquun waxabajjii bara 2020 kaasee ammoo atakaaroo riizoortichaa fi mootummaaf abbootii lafaa akkasumas qonnaan bultoota gidduu ture jedhameen tajaajila dhaabe. Gama mootummaatiin riizoortii soodaree gibiraa fi taaksii irraa eegamu waggootaaf kan hin kaffalin turuu himachaa ture. Riizoortichi yeroo sitti garuu erga hundaa irraa taaksii harka irraa eegamu kaffalaa turuu dubbachaa ture. Yeroo sitti komii qonnaan bultoota akka ture soodareen humnaan lafa keenyatti babal'ifateera beenyaa gaas nuuf hin kennine ka jedhus tureera. Rakkoon nageenya naannichaa tures tajaajilli soodareen kennu akka danqamu gochuu ibsameera. Sababa soodareen tajaajila dhaabeef birrii biliyoona 3 ol kasaaruu obbo Dinquun dubbatan. Rakkoowwan kanaan dura riizoortii kanarratti ka'an hunduu furamanii amma bifa haaraan tajaajila kennuuf akka jiran obbo Dinquun dubbatu. Oduu keenya itti aanuun jiddu galeessa galaana Meeditiraaniyaanii keessatti bidiruun godaantota feetee turte galagaluun lubbuun namoota 70 olii darbe. Bidiruun gara namoota 500 fe'attee turte sanbata darbe Liibiyaa irraa erga kaatee booda jiddu galeessa galaana Meeditiraaniyaanii keessatti didimtee jedhan. Dhaabbileen miti mootummaa Meeditiraaniyaan Seeviingii Uumaniitii fi Siyaawotsi jedhaman reeffi namoota 2 akka baafamee fi yoo xiqqaate namoonni 70 ammoo achi buuteen isaanii dhabamuu ibsaniiru. Jiddu galeessa galaana Meeditiraaniyaanii keessatti bidiruun godaantota fe'attee galagalte lubbuu namoota 70 olii du'uu isaanii Siyaawotsi fi Meeditiraaniin Seeviingii Uumaniitiin miidiyaa hawaasummaa isaanii gubbaan ibsaniiru. Sanbata waaree booda bidiruu namoota 500 fe'attee Liibiyaa irraa kaate keessaa namoonni 32 baraaramaniiru. Reeffi namoota 2 akka baafame yoo ta'u kanneen hafan achi buuteen isaanii dhabame. Dhaabbanni miti mootummaa Meeditiraaniyaan Seeviingii Uumaniitii jedhamu fuula miidiyaa hawaasaa isaa irratti akka barreessetti balaan kun kan mudate naannoo barbaachaa fi baraarsaa hangaa'ota Liibiyaan gaggeeffamu keessatti akka ta'e barreesseera. Namoonni lubbuun hafan dooniiwwan daldalaa lamaatiin baraaramanii gara odola Xaaliyaanii Laampeeduusaatti geeffamaniiru jedha. Seera galaana idil addunyaa jalatti dooniiwwan nama balaa galaanaa keessatti liqinfamuu danda'u kamiifuu gargaarsa gochuun dirqama. Viidiyoon qilleensarraan Siyaawotsi maxxanse namoonni 2 qaama bidiruu galagaltee kanaatti maxxananii doonii daldalaa keessaa tokkotti rarra'an ni agarsiisa. Dhaabbanni Meeditiraaniyaan Seeviingii Uumaniitiin balaa kana bu'aa imaammata mootummoonni Awurooppaa godaantotaaf daandii nageenya qabuu fi seera qabeessa ta'e banuu diduudha jechuun ibseera. Odola jiddu galeessa Meeditiraaniyaanii Laampeeduusaa kaaba Liibiyaa fi kibba lafa guddittii Xaaliyaanii godaantota kaaba Afrikaa irraa Awurooppaa dhaquuf yaalaniin kan dhiphattudha. Jalqaba bara 2026 irraa eegalee yoo xiqqaate godaantonni 683 du'uu yookaas
dhabamuu isaanii dhaabbanni godaantota mootummoota gamtoomanii IOM beeksiseera. Oduu itti aanuun mootummaan tasgabbii gabaa uumuuf taaskii foorsii daldala biyyaalessaa hundeessuu akka qabu gaafatame. Giddugaleessa baatti waldhabdeen ji'opolitikaa hammaataa dhufe baasii jireenyaa Itoophiyaa irratti dhiibbaa daran akka hin geessifneef mootummaan tarkaanfiiwwan eegumsa fayyadamtootaa hatattamaa fudhachuuf garee hojii biyyaalessaa qindoomina qabu hundeessuun tarkaanfiiwwan eegumsa fayyadamtootaa hatattamaa fudhachuu akka qabu dhaabbanni mirga fayyadamtoota Itoophiyaa hime. Dhaabbatichi gatiin meeshaalee yeroo ammaa ol ka'aa ta'uun gatiin boba'aa dabaluu irraa akka ka'e ta'uu isaa ibseera. Xiyyeeffannoon mootummaa amma boba'aa qofaa irratti qabu gahaa miti jechuun hundeessaa fi daayirektarri olaanaa dhaabbata mirga fayyadamtoota Itoophiyaa obbo Kemal Laachoo Abbabee ibsaniiru. Taaskii foorsii daldala biyyaalessaa dhaabbilee mootummaa fi miti mootummaa of keessaa qabu hanga sadarkaa aanaatti gurmaa'uu qabaa jedhan. Hordoffiin gabaa guyyaa guyyaan ministeera daldalaa fi tumsa naannoo dhaabbilee nageenyaa fi dhaabbilee akka leelliftoota mirga fayyadamtootaa hirmaachisuun raawwatamu akka qabu daayirektarri olaanaan kun eeraniiru. Kunis miseensota hawaasaa daldalaa sababa dinagdee gahaa malee gatii dabaluu fi oomisha dhoksaan irratti tarkaanfiin naamusaa akka fudhatamu taasisu ta'uu ibsan. Akkasumas boba'aan meeshaa tarsiimoo waan ta'eef kallattiinis ta'e alkallattiin oomishaalee fi tajaajiloota biroo irratti daballii gatii fiduu waan danda'uuf dhimmichi sadarkaa bu'uuraatiin ilaalamuu akka qabu ibsan. Sirna gabaa keessatti daballiin gatii taateewwan addunyaa irratti raawwatamaa jiraniin kan argamu ta'us gochoonni seeraan alaa kanneen akka oomishaalee kanaan dura biyya alaatii galfaman irratti gatii dabaluu, oomishaalee kuusaa lagannaa fi akkasumas sochiiwwan biroo uumamuu akka danda'an yaaddoon akka jiru obbo Kemal Laachuun himaniiru. Hundeessaaf daayirektara olaanaa dhaabbata mirga fayyadamtoota Itoophiyaa obbo Kemal Laachoo Abbabee mootummaan dhaabbilee gatii dabaluu fi oomishaalee sababa dinagdee gahaa malee dhoksan irratti hordoffii gabaa guyyaa guyyaa gaggeessuun tarkaanfii cimaa fudhachuu qaba jechuun dhaaman. Oduu keenya dhumaatiin Iraaniin halkan tokkotti barbadeessuun akka danda'amu Doonaald Tiraamp dhaadatan. Walwaraansa hamaa keessa akka jiran Ameerikaa fi Iraan sadarkaa waraanaan wal doorsisuu irra ga'aniiru. Ameerikaan yaada kiyyatti galuu baannaan Iraan halkan tokkotti bu'uuraalee misoomaa ishee dhabuun bara dhagaatti deebiti jechuun dhaadannoo sodaachisaa dabarsan. Pirezidaantichi ibsa halkan edaa laataniin Iraan halkan tokko keessatti guutummaatti barbadaa'uuf sa'aatiin ishee ga'eera jedhan. Dhuka dhaga'ame sa'aatii 48 keessatti haalduree araaraa Ameerikaa fudhattee Iraan mariitti seenuu baannaan sadarkaa barbadaa'uu hamaatu ishee eeggata jechuun daangaan kaa'amee dhumaa jiraachuu hordofeeti. Tiraamp lola ba'aa giddu galeessaa ilaalchisuun Iraaniif guyyaa beellamaa kennuun kanaan ka jalqabaa miti. Kana dura sa'aatii 48 keessatti nu waliin haasa'uu baannaan nan waraana jechuun akeekkachiisaa turanii boodarra guyyaa 10 dabaluun isaanii kan yaadatamu. Dhaadannoo Tiraamp akka dhuufuu looniitti kan ilaaltu Iraan dubbii isaa kanaaf bakka hin laanne. Ameerikaan bu'uuraalee misoomaa keenyatti yoo buute deebiin nu biraa laatamu ka duraa irra dachaa baay'ee bal'ata jechuun gama isheen akeekkachiifteetti. Biyyoonni lamaan walitti dhaadataa akka jiran yoo ta'u ataakaaroo biyyoota lamaan gidduutti addunyaan hanqina boba'aa hammaataaf saaxilamuun danqamteetti. Tiraamp ulaan Hormuz haalduree tokko malee akka banamu dhaadata. Iraan ammoo ulaa kana banuuf wabii amansiisaa sichi weerarri Ameerikaan akka ittiin banamne taasisuu argachuufeeti. Tiraamp ibsa kennaniin Iraan biyya guddoo yoo taateyyuu dandeettii lolaa akka hin qabne yeroon biyyattiin waliigaltee haaraa akka mallatteessituu fi sarara dhiphoo Hormuz akka bantuuf carraan kennameef kibxataa irraa barii akka dhumu beeksisaniiru. Lolli kun barraaqaa akka jalqabuu fi kanaan dura arganii kan hin beekne akka ta'u ka doorsisan Tiraamp haleellaa kanaan booda Iraan bu'uuraalee humna ibsaas ta'ee riqicha akka hin qabaannee fi bara dhagaa duraatti akka deebitu dubbataniiru. Iraan gama isheetiin qabxii yeroo fi akeekkachiisa dhiyaatee fudhatama dhabsiisuu ishee hordofee addunyaan guutuun haala itti aanee uumamu yaaddoo guddaa keessa seeneera. Kuta'ee michuun Ameerikaa Israa'el uummata Iraaniif akeekkachiisa yaaddessaa irra dabarsiteetti. Humni ittisaa Israa'el Defense Force ibsaarra bitootessa 7 bara 2026 kenneen uummanni Iraan akka baabura hin yaabbanne akeekkachiise. Maxxansa waraanichaa miidiyaa hawaasaa gubbaatti baaseen nageenya keessaniif hanga sa'aatiin Iraan 21tti baabura fayyadamuu fi baaburaan imaluurraa akka of qusattan jechuun akeekkachiisa kennuu isaa miidiyaaleen gabaasu. Dabaluun baaburarraa fi naannoo sarara baaburaatti argamuun lubbuu keessan balaarra buusaa jedha. Sodaachisi kun ka dhaga'ame ibsa isaan pirezidaanti Doonaald Tiraamp bu'uuraalee misoomaa Iraan haleeluuf akka jiru dhaadachuun booda. Egaan kabajamoo dhaggeeffattootaaf daawwattoota Keelloo Miidiyaa odeeffannoon keenya kanan gammaa dhaggeeffattan ture. Qophii hafe waliin turtii gaarii.